Egaa waa'ee bilbilaa yeroo baay'een irra deddeebi'ee yeroo sadaffaadha kan amma viidiyoo hojjechaa yeroo lama irratti hojjedheera jechuudha. Rakkoon bilbilli namatti fidu yeroo lammaffaa irratti hojjedhe kuni sadaffaa kooti. Adaraa keessan akkuma viidiyoo irratti argaa jirtan kana adaraa keessan bilbilarraa of eeggannoo guddaa godhadhaa. Galgala yeroo raftanii bilbilarraa of fageechuu yaalii godhaa isiniin jedha. Egaa rakkooleen uumamaa jiran maal fa'aadha kan jedhu viidiyoo kana laayik gochuudhaan hanga xumuraa dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Egaa shama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Egaa ani viidiyoon isinii fidu ragaa wajjinan isinii fida. Wantoota akkanarraa anillee jabeessee nuuf eegaa. Isinis immoo jabeessitanii akka of eegganan gara keessanis dabarsaa jira. Keessattuu miskiinonni amma reefu biyyaa baatanii reefu bilbila qabatanii suusii bilbilaa qabdanii dirqama beekuu qabdan isin biraan ga'uun anis dirqama kooti jechuudha. Isinis immoo laayik gochuudhaan dhaggeeffattanii wanti kun namiidhaan fayyada jettanii adda baastanii beektanii itti fayyadamuun gahee keessanii ani immoo gaheen koo isin biraan gahuu qofaa jechuudha. Egaa nagaallee hin dagannee shama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa taatan abdii waaqayyo irraa abdiin qaba. Egaa warroonni mana keenya faaraa taatan laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jedha. Asumarraanis gara viidiyoo kootii yoonan isin dabarsee gara viidiyoo fideetti baay'een keenya yeroo ammaa suusii bilbilaa qabna jechuudha. Osoo hirribni nu qabaa jiru, osoo sammuun keenya qaamni keenya hirriba barbaadu sa'aatii boqonnaa keenyatti sa'aatii kutaa keenya gallee galgala hirrabna jennee sa'aatii hirriba keenyaa jechuudha. Garuu nuti immoo bilbila irratti kan dabarsinu baay'eetu jira. Bilbila kan jaalannu yeroo ammaa namni namarra bilbila jaalata. Dhugaa haadharra haadhaaf abbaarra maatii biyyaatti haasa'urra bilbila sirriitti minaamina laaluudhaan kan beekamne nuuf shamarran biyya arabaa keessaa ishee tokko yoo taanu bilbila jaalachuurraa kan kaane algaa keenya firaashii keenya iddoo duraan rafnurraa gizee chaarjerii nu jalaa fixate firaashii keenya irra ciisnee bilbila keenya laaluu jecha algaa keenya san bakka chaarjerii chaarjeffachuu dandeenyutti kan zoorfannu baay'ee keenya jira jechuudha. Innaa bilbila chaarjerii irra gooneeti gara tokkoon bilbila laalaa ciisna. Osoo bilbila laalaa ciisnu immoo achumarraan hirribni nu fudhatee kan badu baay'ee keenya jira. Bilbila of jala goone karashiin buute dhabneetu kan rafnee ganama argannu baay'ee jira jechuudha. Garuu miidhaan isaan nurratti fidan maalidha? Osoo miidhamni kun nurra hin gahin miidhama akkanarraa of baraaruuf immoo maal gochuu qabnaa kan jedhudha. Egaa bilbilli itti fayyadamni bilbila yeroo qaba. Bilbilli haalli itti fayyadamu yeroo qaba. Yeroo bilbila teechee fayyadamtu chaarjerii irra gootee fayyadamuunis gaarii miti. Maaliif shaggaa siin dhufu jechuudha. Haa ta'u garuu immoo keessattuu gizee rafan bilbila ganamas guutuun argadha jechuudhaan suusii bilbilaa jaalachuudhaan chaarjerii irra goonee oduma rafnu achumarraan hirribni nu fudhatee baduudhaan jechuudha. Yeroo kana bilbilli chaarjeriin achirratti chaarjaa ture yeroo turu yeroo hundi keenya ni argina kun qabataman argina chaarjerii sirriitti ho'a jechuudha. Dhugaan isiniin jedhaani gizee meeqa chaarjeriin mataan isaa ho'e narratti na harkatti fanadda'ee oolee jechuudha. Ho'uu keessa darbee chaarjeriin kun yeroo baay'ee namoota baay'eedhaanis kan chaarjeffannu chaarjirra kan oolu yoo ta'e rakkoo cimaa qaba. Anna tokkoffaarratti dhukkuba xiinsammuu namatti fida bilbilli. Dhukkuba xiinsammuu akka sammuu juu namatti godhu yeroo baay'ee dhukkubbii mataa osuma fayyaa jirtu mataan kee yoo namni sirriitti sitti haasa'u nama sagalee namaa jibbuu akka bakka si dhukkubu hin beektu garuu si cannaquu keessa keetitti dhiphachuu mataa keetiin dhiphachuu yeruma hojii of fuulduratti argitu sammuun kee si dhiphachuu kana kan namatti fidu tokkoffaa bilbila jechuudha. Bilbila laaluu yoo baay'iste sammuun kee xiinsammuun kee suni ni dhiphataa deema jechuudha. Siniif galee ni dhiphataa deema waanuma xiqqoo fuulduratti yoo argine sammuun keenyas ni dhiphataa jechuudha. Isa bichaa miti bilbila fayyadamnee of jalatti yoo gannee rafne bilbilli keenya ni ho'aa ni gaala jechuudha. Yeroo ho'ee gaale kana bakka rafnutti nutti fanadda'ee lubbuu keenyatti dabarsuu danda'a. Mallattoo ifaa mul'isa. Yeroo namni rafee fi namni du'e tokkodha.
yeroo rafnu sanii rakkoo guddaa nurraa ka'uu danda'a jechuudha. Nuti immoo galgala gizee rafnu bilbila ofirraa fageechinee iddoo nu dhaqqabuu hin dandeenye iddoo qorraa saramikiirra jechuudha. Saramikiin inni qorraa minkeeyyifas yoo bannu saramikiin inni qorra waan ta'eef saramikii qorraarra goonee rafuudha malee bilbilli beezawee harka keenyatti osoo laalaa jirru osoo itti fayyadamaa jirru oo'ee taanaan fuunee lafa godhuudha jechuudha. Yaa qorru fuunee saramikii iddoo qorraarra godhuudha malee bilbila oo'aa san qabanneetuma fayyadamuun hin barbaachisu. Na ጊዜ baay'ee madaamonni keenya sirriitti muta'ee sirriitti ni manta'ee hin beeku garuu tiyya na qotaatti jechuudha. Sirriitti na eeddi bilbilli kiyya oo'ee taana dhuftee harkaan qabdee ilaalti yoo nan bilbila fayyadamu oo'ee taana narraa fuutee yoo illee lafa godhuu baadde lafa gootee dhiisii daqiiqaa 30 dhiisii harkaan hin qabiin naan jetti jechuudha. Inna kanaafuu adaraa keessan waan akkanarraa of eeggannoo godhadha. Bilbila jaalachuurra kan kaatan guyyaa tokko immoo rakkoo namarraa gahuu danda'a waan ta'eef inna kana fakkaata keessattuu galgala gizee raftan adaraa keessan waan hunda keessa bilbila of jala gootanii mataa keessan dura gootanii akkasumas immoo iddoo hirriba keessanii gootanii naannoo keessan gootanii rafinaa achi saramikiirra ofirraa sissaati achi lafa godhaati rafaa jechuudha. Inna oduma laaltan chaarjerii irra gootanii bilbila hundoo laaltan akka tasaa hir'isuu qabuu danda'a. Bilbilli keessan chaarjerii 30 ol qabaate tana irraa buqqisaati lafa godhaa ganama chaarjeeffattu jechuudha. Ganama sijjammar yoo kan hojii madaamitti kana waan ta'eef akka hojii madaamii hojjennee qixxee dabarsinutti bilbilli keenya immoo nu chaarjaa jechuudha. Haala saniin bilbila fayyadamu. Bilbila immoo sa'a 24 guutuu bilbila baannee deemuun booda rakkoo miidhaa ijjillee fakkeenya bilbila laaltee hojjette agartuun kee haga waan tokko addaan baastee arguu dadhabutti si gahuu danda'a. Akkasumas ibsaa bilbila keetii amma bilbilli kee yeroo bantu bilbiluma qafoo jechuudha. Qafoon suni ibsaasa hanga dhumaatitti yeroo itti bantee bilbilli kee yeroo laaltu sirriitti yoo sitti balaqqeessa'e ija keetii irratti baay'ee rakkoo fida jechuudha. Ifaa bilbila kee gubbaarra jirullee qannasuudha jechuudha. Aga tokko sirriitti qannasuudha jechuudha. Akka rakkoo biloonii ija keetiitti sitti fiduu hin dandeenye. Ijoollee baay'ee nama rakkoo ijaallee kan godhatantu jira. Kan barreeffama addaan baasanii dubbisuu dadhabantu jira. Kana jechuun kan namatti fidu maalidha? Rakkoo bilbilaa ifaa bilbilaa sirriitti hanga dhumaatti bilbilli keessu yoo bantee ilaaltu keessatti akka malee ifa waan ta'eef ija keetii fi sammuu kee harkisa jechuudha. Yeroo harkisu sani waatu lafeen hiddi ija keetii waatu keessa dhukkuba. Anamma yeroo ifaan bilbila kiyyaa dabale jechuudha baay'ee na dhukkuba jechuudha. Ijji na dhukkuba danda'in argu na boo'as jechuudha. Mataanis na dhukkuba waan akkasiiti. Kanaafuu ifaa bilbilaa sanis qannisuudha jechuudha. Jaalala bilbilaatillee immoo qannisuudha. Ijoollee baay'ee bilbila jaalachuurraa kan kaane nyaata keenya kan dagannutu jira. Hojii madaamii finneetu bilbila laaluuf bilbila qabachuuf kan muddamtu jira. Nyaata garaa keenya irra osoo dafne amma fakkeenya madaamani tokko bilbilli keenya akka kutaa keenya hin baane kan nu dhorkantu jira. Nuti yaadni keenya maal irra dafnee hojii san finneeti deebinee kutaa keenya dhufnee bilbila san laaluudha jechuudha kan muddamnu. Lakki akkasii miti. Hojii san erga fixanneen boodatti nyaata garaa keenya nyaannee bishaan keenya dhugnee qaama keenya boqonnaa kennine shaaworii keenya gallees bakka qaama keenya susukkuumanne bilbila keenya immoo haga sa'aatii tawassan guyyaa tokko keessatti bilbila yoo guddate jechuudha sa'aatii 5 ol hin fayyadamina. Fakkeenya guyyaan sa'aatii 24 of keessaa yoo qabaate itti fayyadama bilbila haga sa'aatii 5 ol hin fayyadamina. Bilbilli yoo baay'ate nama miidha nama bakka xashsi godha mataa dhukkuba waan haasoftu waan jettullee si wallaalchisaa jechuudha. Kanneen qaba rakkooleen kun rakkoolee bilbilli fidu yeroo baay'ee ijoollee baay'een rakkina sammuu godhachaa jiru sammuudhaan xashjechaa jiru akkasumas ijaan arguu dadhabaa jiru. Kana kan fidaa jiru immoo yeroo amma bilbila lakkii dhiisii bilbilli kun si miidhaa akkanatti hin fayyadamin jedhee nama si gorsu yookaan nama si lolu hin qabdan. Mee amma arabdoota fudhadhaa ijoolleen isaanii bilbila irra taa'anii jedhan booda bilbila harkaa guuru jechuudha. Harkaa guuraniit taphadhaa jedhuun maaliif sinitti fakkaata beektu? Tokkoffaa irratti ija isaanii irratti rakkoo fidaa, sammuu isaaniitti rakkoo fidaa, biloonii ija isaanii, biloonii sammuu isaanii akkasumas immoo
qaama isaanii guutumattuyyuu rakkoo itti fida. Booda akka nama dhibee malee umurii malee sammuun isaanii zooritti jechuu danda'a jechuudha. Waan tokkos yoo dhaggeeffachuun kan nu barbaachisu waan ijoo jechuudha. Waan ijoo san bilbila qabannee jakeecha laaloo sun eerfooniidhaan dhaggeeffannu dirqama viidiyoo san laaluu hin qabnu jechuudha. Viidiyoo hunda viidiyoo ta'eef arginu miidiyaan kun viidiyoo garaagaraa hedduu baatee deema jechuudha. Viidiyoo nutti dhufee hunda laalaa oola yoo jenne tokkoffaa akkuma isin jedhe miidhaa qaama keenya irratti finna. Lammaffaa immoo yeroo keenyallee faayidaa tokko malee qisaasechinaa jechuudha. Maalan hojjechaa jira? Hojiin kiyya maalidha? Fakkeenyaaf ijoollee viidiyoo garaagaraa hojjetanii, viidiyoo garaagaraa maxxansanii, wanta garaagaraa hojjetanii faayidaa ofiitiif jechuudha. Ofiin isaan viidiyoon isaan maxxansan isaan fayyada. Isin hoo warroonni jettanii viidiyoo magandaa keessattuu tiiktookii yoo seentanii viidiyoo kaan ol dabarsaa yeroo keessan gubdanii hojii madaamii seeraniin hojjettanii booda madaamiidhaan walitti buutu. Gaafa shiidhaan walitti buutan rakkoo isinirra ga'a. Gaafa sani viidiyoo gandaa laalaa ooltanii gaafa madaamiidhaan ol loltan madaamiin rakkoo tokko isinitti fiddee jarri sun dhufanii isin hin araarsanii jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf miidhamni kun miidhama keessan ta'eeti jechuudha. Kanaaf booda irratti sin harkaallee bilbila kana fuudhuu dandeechi. Bilbila kanatu sin balleesse jetti. Intarneeta sin harkaa cufuu dandeechi. Kanaafuu qoxxoobii jechuudha. Anamma waleen jechuudha. Ganama yeroon hirribaa ka'ee eerfooniidhaan yoo waa dhaggeeffadhe malee bilbila harkaanuu qaban hojii bichaan hojjedha. Hojii sa'aatii hojii kooti hojiidha. Sa'aatii bilbila kooti bilbila. Chaarjerii irra godhe taanaan immoo bilbila chaarjerii irra godheetoo dhaqeetoo olii gadi sin oofu. Galgala gizeerra fullee immoo bilbila kiyya chaarjerii irra godhee osoo hin taane bilbila kiyya chaarjerii irra buqissee achi ofirra fageechanii jechuudha kan rafu. Maaliif barumsa argadhu kana hojiirra yoon oolchuu baadhe miidhaan irra ga'uu danda'a waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu adaraa keessanii bilbila keessan chaarjerii irra gootanii rakkoo ofitti fidinaa of jala gootanii irra finaa. Bilbila of jalatti hammattanii rafuunis rakkoo guddaa qaba. Sijjamar birbirri akka dhiiga namaatiin hojjetullee sirriitti beekuu qabdu jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'ee bilbilatti yoo kan baay'istan ta'e qaama keessanitti rakkoo fiddu jechuun affeerraa kootidha. Egaa haga naaf galee fi hagam viidiyoo hubadheedha jechuudha. Kun irra deddeebi'ee viidiyoo isinii dhiyeesseera. Obboleettii keenya akkatti dhagaan chaarjerii akkatti boba'ee paawur chaarjerii jechuudha. Hin beektu paawur chaarjerii sunillee badaadha. Bilbilaa fi paawur chaarjerii walirratti gootan paawur chaarjeriinis kan guutee jiru suni wanniidha. Innis OE taanaan ofuma isaaniitiif hin addaa jechuudha. Paawur chaarjeriin qaba rakkoon qabu jennee bilbila of ciraa goonee sarratti doo chaarjessinu isaa diddame isas chaarjii irra goonee raawwannee deebinee ammas chaarjii irra goone ijoolleen tokko immoo qibxatiidha maal gorseetan paawur chaarjii irra godhu deebaniiti immoo paawur chaarjii bilbila suuqanii bilbila chaarjessu jechuudha. Kun immoo rakkoo isa lammataa rakkoo guddaa fida jechuudha. Adaraa keessan waan akkanaarraa of eeggannu godhadhaadha. Sinin jechuun affeerraa kootii fayyaa keessan eeggadhaa. Gola madaamii keessatti keessattuu akka fayyaa guutuu marammaramtanii qulqulluu waan taataniif biyyaa baatan asiillee gaafa galtan qulqulluu fayyaa guutuu keessan qabadha. Gara biyya keessanii deebi'aa malee dhukkubsattanii dhimamtanii qaaman hir'uu taatanii biyyatti hin galinaa sinin jechuun affeerraa kootiidha. Egaa viidiyoo kiyyaarraaf qabadhee dhufee kanuma fakkaata. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik gochuudhaan jalqabaati hanga dhumaa viidiyoo kana hordofaati. Obboloota keessan biraatiif immoo sheer gochuu hin dagatinaa sinin jechuun affeerraa kooti. Egaa hanga viidiyoo biraatiin walitti turtii gaarii isiniif haa ta'u.